لا 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 ما جيت ورباني واتك كانت تتلو صدق إنت أبغى قطلا جنا هسيا أرى جنا هسيا ما جيت ورباني ونجي ترى تلي تقولي أنا سمين نشيل تفترة أنا سامي بس تقولي فتجرا لقي فتو سندر ما جت ما إنرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشمار كفونة كبجمتو تداوتو تكينا أكم جرتن ونجا جرا الحمد لله رب العالمين أرى بيتني الفجر داوتو تكينا الرحمن كبتر بتيران جتن فرانك تتأه كيسين بوهرسو كيسين برسيسو كبتدشني الفجر داوتو تكينا دوغا ربي ربجو فداي فرانكين كي يكارب نمو بتاي براتي barum salleef keessa qaba isin kolfisiisan le jedha abdii qaba daawwattoota keenya anu gizee yaada dhuugana lafa jalana ko kolfisiisa waan ta'eef hundaa hoyyuu abbaa mammee hojiirraa galaa jira jechuudha gizeen hojiirraa galee xiqqoo yaani garuu aga turullee ne akkuma galee irratti hojjedha yoo duraa aga xiqqoo inni afur baafatu jechuu barbaade akkuma galee irratti isinii hojjedha daawwattoota keenya isin haga dhuma viidiyoo kiyyannoo wajjin turuun irraa daawwattoota keenya فرانك أجايبها تنزني هجدا داوتو تجينا كنا ما أرسل كيسان اللي أرسل سنتاني كيساس كولفيسيس اللي كولفيسيس وجد شوفيا لكبارة أكنا عمل كومو أبدي ربنا كبارة داوتو تجينا وان كم يوم وجنو ربي يوكيس وجد تا يوكيس جرات تا ميره كنا جتنا أبدي ربنا كبارة جاكسي هندايو أكسين سنين جدا داوتو تجينا شير لايك سبسكرايب وجودن نفانا ترى ورون ميشا بربادن موتو لكو سكيا ورين كواتين ككواتن باين كيسان دو كسارتني ما شاء الله تبارك الله نلاقي دندين سن كيسومي سوفيا سنين jira warri mootu hin qabatin lakkoofsi kiyya duwwaa 977 69 50 lakkoofsa kiyya dhumti akkas isinin jedha karaa imo ta'e whatsappii ta'e telegiraamii ta'e argachuu dandeettan isinin jedha daawwattoota keenya hayyee hundaa huyyuu share like subscribe gochuudhaan gara firankii keenya adeemnu na wajjin tura hayyee daawwattoota keenya gadiiri bilbilee jira Hello Kadir. Hello. Hello Kadir. Esa gette? Dufajir ashi mis bawajir fara. Hayye shi bakka sine ga barma turtan akkati ga mis ballan fajira. Dufajir fajir asken ne bare dufne asken ne makuno bulbul play kenne. Hayye chaw bakka shi da fagota. YouTuber wajin dufa kajira kaka. YouTuber kale jamure kale ay pagore nakar matu guddatani. Hayye masalam. Hayye da otoota keenya yani kadir dhufa jira indoo misbaa dhufa jira naan jedhee jira franki yoo duraani kadir bicharatti hojjedha jedhe amma xuruu naa ta'e iyyuu isinin jedha daawwattoota keenya obboleessa isaa biratti hin taa'e itti taraasisuu barbaada waan isaan jedhan ilaallaa misbaatu bimmootu liinkii isaa komentii tokko fara isinii kaa daawwattoota keenya dhaqaatii filis subscribe gochuun jajjabeessa ishee isaa irratti illee firaanka ajaa'iba hojjenne gadhiifna chaanaal isaa irratti illee akka guddiftanii mootu filis isin eega abdii isin irraa qaba rabbii gaditti ayyee daawwattoota keenya firaankiin keenya itti fufaa yoo jarri dhufanii as gahan ani kallattiiwwan kaameraa asitti dhiisatiniin firaankii kiyya jammara misaan arraa firaankiidha isinii galee misaa nyaachuun dura firaanki hojjechuu qaban isinitti meera turaan wajjin ni kaameraa akka binduu mul'ataa jiru yoo dhufanii jirani iyyee daawwattoota keenya dhufanii jirani Allahumma rabbil alamin sila frank jechu wallahi rabbil alamin jedhamu ya rabbi kiya wallahi bulesa birat frank kana irratti jedhee beeku akkun kolfine immoo Aisha oye dari artist se vijay mata adiso nama harasi hide masyaallah tabarakallah itu baru ati youtuber itu dari mana Waalaikumsalam warahmatullahi magashi ahlan أكمل يا خلاص أنا خففت أيوه إيش فيك؟ جا أنا نجا أنا أروح
Masyaallah. Youtuber sih gede. Esa, mana orang berang terakhir atau ya kamu tuh yang beranemu, beranemu Ada yang dia nanti. Sudah tuh kan? Karena mati itu yang mau kata. Ya, nah, masih itu kan tadinya. Biar kita tete. Aduh, kok kan bro, kau bilang kata Aduh sih teh. Kau nak kan? Mana kata itu nih? Atau dia cinta kabaran? Boleh dah. Mana di lara tuh mau boleh komen di sana di sini, masyaallah, wah itu sama aja dah. Insyaallah karena orang itu lemu ka, baka budak tin singgah di sana mah. Pira bigari di sana mau diga. Insyaallah. Iya, kasih ani kan. Nanti oleh kayu YouTube dapat nanti kes shashan babote. Kalau sekali orang yang Berangkat cuma ratu jadi gue sering mati asal juga. Gara sudah kan, ayo baru mau ada berfungku. Isi mati anak anu berangkat ya sama juga. Ani tuh video Oh, lah. di mau jadi kalau sama di wali cimba kan kawan udah jadi peran dong turut aja. Amuan Ya ada wali waru dengan mau tak kon jujur saja dia nak tinggi di sana mana. Siapa yang ada? Ya lagi pada. Oh sama mana mudi tadi. Kalau sandu rayu. Wah YouTube bisa yo tadi. Itu gantian. Ini asal nasu apa? Anu di naso berbeda soalnya. Lagi pada tidak sentiki jadi baju please. Sergi kalau orang dah tidak mau ni jadi lagi pada. Tu ada semua bicara jiwa mana. Bapa umus baju peran bapa ada semua jadi malis. Ini dah pada sekian wan tajuk ani. Warman mereka ni waktu kurangnya tu isaru kesu madun sergi lah pakai jadi antu dia lah pakai. Mana jadi tadi? Serki dah pakai jadi orang. Anak ni yang ke sergi bermana rasa? Ah jadi kau ke bawah Lal. Kalau mam bentar rasa. Lal kali ruang nanti kami jiran lagi pada. Nanti lagi pada ni. Selagi kan. Atau? Yo mana? Kalah saya kawan yang kayak naga sini jadi rasa di misalnya unggen ya tu kalau so boleh sakit nomor aku kamu ke semua tidak kamu ya. Kamu boleh ke semua. Silki mau berada ada rakis. Ya rahman. Amal itu bibar saya kena saati. Anak komen tidak. Kalau lilal tadi nak kau dari sana komen di mana cal. Kalas. Masyaallah. Nalaga amba kage. Hindi kabajar makin. Ya ada di Saya kira bukan mana di Pan nanda di sini lagi pan. saya met. Lalu saat ini beta. Ini beta. Aku beta ni lewat lagi. Ini lemon beta siapa? saati beta. Saadi. Saadi. Cerai saadi ni. Macam namni hundi kena namni orang mau tak, yani orang boleh isi apa orang boleh no jatuh mari kalau jatuh kan fakirnya dua tiga. Namni tiada situ untuk nama kalah lewin sih. Sih. Ada apa kan nama mereka kan video isi dah ada mata sih kulan. Kerana tu bilang lisa hikate pun lisa gara-gara nak aja. Video sih lah tu. Anak tunggu nanti, magar asal. Kalau asal lagi apa dalam konfirmasi, zim dia tadi bicara lagi apa tu berbalan saat yang mana. Mal teh bido ni mata kedi kadang nanya runjur nam naya runjur. Lali kali silki lah mata kedi. Natin dabalin ni silki lah nak kai. Lali mal tadi orang nanya tante Islam nanya tadi kitti man senti. Ma ati si jamar video nama lalti mata sih kan. Natin agak merah kau kesa dia juru waktu rubat teba. Berang kita. Isin kau jatuh mah. Perang itu raja di sini. Juran normal ya, juran normal. Dah di sini jatuh malah kau jatuh nanti mesti seti malah. Mereka gaya, nanti nam tu kau kelkal ni sana timur deh, nara aja. Sawam misalnya sawam nani. Coba orang ni kau kaya buat keju. Bisa waktu kau buat dia mati kan kamu. Angkat sinjir kau ni, mulai. Hari ni lawan betul kau tadi nak kau sini nak pun biar nak dokter. Siapa sih? Belum ni kita. Wallahi, matanggi kamu nak tidak malah jira. Malah ke gote beta ni. Dia terti sih. YouTuber bekam tu dah masyaallah tabarakallah. Wan di sini jadi juru ni dua tiga gol tidak ada pakainya sih gol ada jalan dulu. Ada garuan anak teraga mela. Dia terti turban nggak di sini jadi rawan teh. Amma mah jadi ndak utuh di sini. Me hal yani jiro de usaha itu yani. Dabar situ nu agar sisi jadi. Tak kerja tak kasih suja murti kalah gara warrakan. Aniran. Eda anin ni. Daun kia hata uti inun dalan ne ye jere ya garu ta kala ma jere jolle sari de je garu kundo unjera wallahi da ke ru ramu bakti o shonte jama akka somale kuni Iya, Raul. ana mara jera
Mana sita guru. Amma na dagaa deebii isinii deebisana dagaa laala maal jechuu barbaade Waa takkaan achitti osoo dhaabdee jira. Indaabu ganaa qaxxala ganaa haasaya aara ganaa haasaya maal jechuu barbaade onaan jettan ati illee ta'u yaalaa harkisimeen ishiina tuffateera Sampai pasti dhaggeeffatu jira. dhageeffatu osoo hin taane maal jettaa maa inni rakkoon kee kun Inni ati dhaggeeffadhu malee maal jedhanii siyaasa yaashe. maal akka ta'e beekta harka ganama kaatee kaalaali akkaataa yeroo itti dabarsa agarsiisuu jammarte maal agarsiisuu jammartan jettani kushiinaan ofidde kaa ganamaan kaatee laal dubartiin takkaan hin jettan gizee deette nyaachuu olitti yaaniin beekan jedhee yaada yaani akkanatti gorfine garuu qayya jedhama naannoo keenyatti isa san hin beekan jedhee yaada isinillee ijoollee baadiyyaa turte isa aarfachuu qabdi jette guyyaatti gizamee giza lama jette ganama Amma takkayyatu karaa isin dhaafaa'ee dubartii namiti ani Maaree biddu gannu muun ala ibutee gaa. ani gisa ta'e siin jedhe kan irtuun jedhe amma siin jedhe anummaan Mee amma dhugaa dhabee waan isin asatu mataa milee naan galle kata. Haya. ganaa sii gala sirriitti gurra kee bicha balina dhageeffata Adakkanumatti bilaash mudeettee jira. Anna maal faayidaa qaba waan isin goote kana gungoore Godhuu qabdaa waan isiin goote hunda godhuu qaban qabdaa. dubartiin tokko godhuu qabdudha Hunduu godhuu qabdi. qooyi ganaa sitti maafannaa Kun taragaagee immoo waan nama ulfaatu yaashe. Eesh yaasa. laalika ganama subiin kaate kana laal qayya isa jedhan san keessa deette aarfatte achi keessaan baati achi keessa gisee baate gara maleessi uffata keessii miicu ka bira ka nyaata isii hojjetu ka bira ka daa'ima isii dhiqu ka bira laalika jiru jechuun akkas isiin jedha abbaa kana waan ta'eef kadiir ani amma laali Uffanni kee miican. miica meeqaqi miitiin karaa sana yaadachuun fedha namni Qayyalleen qayyanneeti. ani waan jedhu baate guyyaa keessatti gisee takka aarfadha isiin garuu gisee lamaa bara na jala taree harkanii carraa kana fayyadamne Ashuurra wallahi. annan kolfisiisin ayi kumna kan isin kaasaa anan bakka kolfi kiyee kun wanni seeta akka gammachuu seeta aara kolfaadha Eeshi. maal akka ta'e beekta kun akkasiin taree jira sabbira wanta baate jaarsi isii jechuudha laa Waan hin qannaan illee hin qabdanidha. ka kana hin qannaane maal qannaana Eeshi jee haasa'e. jaarsi isii wanni biraa muuttira masaran kaatu muuttira akka killeetitti laa akkanatti laa nu yalaa kufte jabta daa'ima tiyya dhadhaa tiyya akkanatti qabala ani garuu naan hin jenneeti kana jecha maal akka yaade beektamu kana waan taree haasa'uun faayidaa hin qabu alhamdulillah akka taree hin tarre Guddaa ukibiyaa. ijoollee akka dhalatti alhamdulillah amma garuu jiruun kiyya gisee achi ga'e da'uu yaada amma isilee jiru isiitu achi ga'ee fi sababa sanni akkasitti akka bakka wante amma gisee jiruun kiyya achi ga'e da'uu yaada beektani amma Fuulduratti anillee yaada marii gaasa. Ima yaadde? Odoo lakkuu faanaa deette. Baate. isiin ani kunuus birriidhaan Ilmi moo? Kennaadha eeshi malee. dhiisi rakkoon qabu rabbi haa kennu ani garuu waan akkana cannaqe beektan maaltu akka ganamarraa qabee hagamma mataa kiyya osoo si beektani da'uu osoo hin taane qabeenyallee argachuu osoo hin taane qabeenyallee dhufti homaa miti ani gisee akkasitti qabeen dhufe san da'uu danda'a ka jedhu ka mataa kiyya jiran yoo na jala tare yoo nyaattillee waan tokko naan jedhi baga dhufte Yoo jaallatanii akkam godha. gisee qabeen akkasitti argadhee akkasitti fataa jedha yoo da'uu narra ta'e Maali kennaa rabbi. Mana isaati sin sirreessi malee akkam godhu. ani qabeenya fedha akka irratti dabaluun barbaadu tan karaa sanamma kanaan hin barbaadu. Aisha tamma sababa qayyaati moo? Sababa kibikkaa beesii godhamee. Sawu inkibikaabe gaafa qabeenya achi ga'e da'uu fedha bakka akkasisan ta'u jecha. Fakkeenya Gaafa da'uu dandeenya akkam godha. Qabeenya jedhu. irraf kunoo wasa sadee naa fixe. Ani kan mataa kiyya degara waan dudukkuusu kanadhaan hin dandeettu akkam gootanaan jedha laa Soo kanaa goonetu gochuu qabdu. Qabeenya jirtu. Alhamdulillah jedha. Namni dhugaa rabbi karaa gubbatti da'ee taa'ee kadhate da'aa jira. Rabbii gadi waliin tuttuqi na dhagee yaa jira. Namni karaa gubbaa taa'eetu da'aa jira. Alhamdulillah jedhee fudhatee guddifachaa jira. Mee wanni godhatiin sitti fiitee taasisu malee nama dhagee. Ani dhugaa dubba joo dhugaa kadhu godhataa jechuudha. Karaa gubbatti guddifatee guddifachaa jira. Rabbiin immoo qabeenya sii kennee jira. Qabeenyaa kenne Sii kenne. gimmaashisiituun qabu. Si jammarati yookaan sa'aadii sana kee ta'uu qabda. Oluu ta'uu fedha rabbinaan jedhe. Alaamuddin ta'uu qabda. Yes qabeenya si taa'uu qabda. Garuu mootiyyuu amma bakka jirtu kanatti alhamdulillah gaafa jirtu rabbiin dabalee si Ayyoon tan alhamdulillah doon jedhin oolee buleen beeku garuu tana keessatti natti hin taane laal na quuqaa jira laal jireenyi kun laal. Alhamdulillah astaghfirullah. Naan taane siin jedha. Siin taane
Atamma kan hinaaf jesitti musitti malagas. La. Kasatti namtu jira la. Ati gaasii jira tana magaalaa akkana zuuraa irra warame tokkotti godhattee la. Nuti keessa seentee la. Akkamitti akkasiin mataa itti osoo argite. Atamma Aishaa sirra. Baay'ee misbaallee siin jedhee jira. Namtu jiru akkana way qixxee taatee hin jiraatu. Jireenyi lafaa kun akkana laala. Kaan miilatti kennee kaan maanu kaan miila naqatee kaan waree qabdanii boosiin nama filadhe nama biraa jihaa sayaayyuu. Kun miilatti kennee kun irraa cire kalaas natti kennee na uume maal irraa hin jirre bilbila amma yaadda namaa yoo isin akka namaatti maal siinaan kenna. Natti himtammoo murtii kiyya natti himtan jiran. Maasitti himnaa? Baqa geessitanii bilbila namatti mari'adhu. Godhanyaatti jira alta biyya arabaatirraa wal beeku mari'adhu. Da'uu barbadeettee mari'achuu danda'a? Ani jaarsi kiyya akka sa'aatii sammuu sarchi godha laalii. Ajandaa bareedaa qabattee miidhama. Laal sa'aatii sammuu. Ta'e minaan itti kenna baade? Ani akkasitti siin jedha laal galii irra ta'u iftee manaamin nan barbaachisu bilbilee godhanyaatti yeeta lubbuu ta miidiyaa irraa wal baranne takka qabaa isin akka keessanii miti beektaa waa'ee miidiyaa illee beektii waa'ee sa'aatillee beektii sa'aatillee maal akka taateen beektii waan ta'e. Akka keessanii miti. Inna sa'aatillee maal akka taateen beektu daa'ittillee maal akka ta'een beektanii anu gowwummaa kiyya gadhiira. Sa'aatiin hin beeku yuutuub irratti hin beeku sa'aatiin. Beektullee maal nuti isii qabarraa ani kan yuutuub irraa banti irraa isii beeka jedhe. Isin amma walumaa gara waa'ee daallee maal akka ta'e isin dindeessuu jireenya akkanatti namaa kana wal madaachisaan godhina sitti mee jira. Kalas kan irra deebiin. Ani siin baratu barbaadu nama biraa. Kalaasatti kana dhiisitiin maal. Sarchi godhiiti ilaali sa'aatiin akkatti isiin gisee deemumsa isii dabarsitee sillee fakkeenya sii taa jedheen akkasitti itti waan taatee sitti moo asii dhiifa manaa godhe dhugaa dubbachuudhaaf godhanyaatti taate maalii kee taate murtii keessin taatu dhugaa dubbachuudhaaf sarchi goote godhuu baatte hin fayyadu. Isaa waliin suuta hanga amma jechuun akkatti maal jettanii asirratti dhiyeessanii isa waliin mari'atanii waan jiru. Maal mari'anna waa'ee deemsati? Waa'ee deemsati waliin mari'atanii. Marii maal qabareenye? Fayyaan qabu barate wallaahi sitti gadhiisa. Anda'uu fedhan siin jedhee musaa kana. Ele dhugaa ashoo bochaa. Rayyaanii waggaa gocha. Anammoo aduu fedha da'uu barbaade maftii akkasanii siin galchuu. Ani garuu da'uu fedhan sun taane akka isiititti da'uu fedhan siin jedhe itti yaadi. Kanaafuu amma Ati fedhe immoo yaada kee faaya. waan jechuudha. Isin mari'attee mari'achuu baattee. Ani faayidaa waan qabu natti fakkaatu. Isin lamaan hedduu jira faayidaa. Akkamitti mali isin lamaan yoo mari'attan. Kana dhufa malee isin mari'atte eesirra yoo isin jettu maal inni dhufu maali? Lakkisirra nuti isin jettu waan isin miidhu maali? Isaan waliin mari'attanii isin lamaan waliin mari'attanii haala ta'u akkasitti. Isin bara gaabtaa miti da'uu barbaadaa isin jetti walumaa. Soo kanaafuu isallee waliin mari'attan mari'atti isii wajjin mari'atte isin fayyaduu jedhee isaan galee jira yaadni isii. Yaadni kee garuu yaada gaarii moo gaarii? Akka asaamitti gaafa rabbiin qabeenya siif kenne ani isa dhugaa waan biraa siin kaadhu akkasaa sun ta'an yaa rabbi qabeenya siif kenne isa naa kenne akkasitti nan da'a jedhe amma boruuf ta'an irraa siin kennuu danda'a rabbiin biraa kalu. Ani ammoo atoon naa kadhattu laal osoo umriin kee da'iinsarra hin tarre duniyaa sanitti kennii jedhi naa kadhadhu. Sii kadhanna wallahi rabbiin siif haa. Amiin yaa rabbi. Rahmatan ati kadhataa miti isii kadhate eenyu jette saadama maali jette ati isii dhaalta miti dhugaa dubbi kaasii wali sasanii wali rabbiin siif haa. Akkasitti rabbi haa kennu du'aayi naa godhaati abirrahmaanii kiyyaa hundaa kuyyaa biraan kee jechaa jira kaabira irra dhoyifadhee dassinaa jedhu anda'ullee ammoo achi daddafin fedhu kuusiniin jedhe garuu mootoyyuu biraan kee hojjechaa jira. Atillee yuutubara taate waan ta'eef dandeenye rabbisitti argamaa achi mana kana dhufnaa namaa achi firaanki mutarraa gasimbuu. Kanaammoo yaada qaqayyaree akkasiin hin naqanetti hojjedha. Naqqaatanii inshaallah firaankiidha. Ati firaanki akkanaa kun laali miidiyaa irratti turuun ta'aa. Leesh barumsa qaba. Barumsa qaba akkam turuun taane. Fakkeenya warra anamma jabaa miti hin arrasamne namni jechaadhaan. Kaaga sun arrasamnetu jira. Kaaga kiyyasanuyyuu hin akka bakka himtu jira. Kanaaf jecha namni keessatti ilaallata. Hundaa'uu kaameraan isin dhufa jira. Kana jechuun hunduu keessatti ilaallata. Kana ilaallachuu bichaa osoo hin taane jiruu fi fooyyessee da'uudhaaf namni itti yaada jechuudha. Kana ammoo sanbichaa miti. Ammallee sanbichaa miti. Kaamera gas gaarii bakka wantoota yemmuu kan kaawwanna. Mul'attanii baay'ee babbareedan maashaallah isin irraa bareedeera. Waluma fakkaattan immoo kana keessa. Zarii takka bara. Zarii takka zariin takka garagaran taatu isiniin jedhamu wal fakkaattanii dhalagda. Hayyee hundaa huyyuu daawwattoota kennaan immoo latte. Isin kanatti jedhama. Maal gootee mi'aasoftee dura saarii jee uruu kaameraa dura jirtee isin mul'atanii jedhi. Hayyee daawwattoota kennaan hundaa huyyuu firaanki irratti hojjedhee jira misbaaf gadii irratti
Ina Amerika jira abdii qaba misbaan gorsuuf baay'ee xaaree ani garuu gorsoo sontaani kanatti jiru waa'ee kaameraa viidiyoo diyolaan deeysa alhamdulillahi rabbil alamin dee ijoollee sadi qaba sadiin keessa iyyuu mootutti zerayyaan sirriitti arrasamellee jira alhamdulillahi yani wannan dusuutuma keessa dhufti qani amma achi kama carashaa gara dubuu ginda'u mootu kana caalaa akka arrasamu abdii qaba rabbiirraa hundaafuyyuu firaankiidhaa wal isinti dhagahame akka itti kaameratti nama sootanii barbaada yalla. Egaa waan takkitti bicha nuti dhagahame. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Ashaanda kan jirtan jabaatan alhamdulillah. Galata Rabbi. Egaa YouTuber haaraa fi beekamaa baay'ee amalaan illee bifaan illee bareedaa ta'e ilaalaa gaa argitan. Isni qabadhee isni dhufeera. Egaa yaada babbareedu illee qabannee dhufneerra. Anaa fi Misbaahun baay'isee quban qabnu. Kaameraa illee quban qabnu yaada illee quban qabnu. Kaleessa chaanaalii isaanii bananii jennaan har'ammoo surprise goonaan jedhanii na yaamanii na fidanii. Anaaf Misbaahun waliin galle gara manaa. Da kameraan daqqanamee nu eega mata rayyesii fakkaate. Egaa hordoftoota keenya maal jette? Dawuun barbaadette. Yoo umriin laakila. Umriin nara dabarin. Umriitu nara dabraaf waan ta'eef yoo umriin nara dabrin abtaami ta'ee dawuu barbaadaa jette. Maashaallah aleek rabbi si aanjessa. Amiin yaa rabbi. Ammallee abtaamidha. Abtaamiin ilmi namaa abtaamii kan jedhamu jireenya gaarii keessa. Fayyaa gaarii yoo qabaate jaalala yoo qabaate jireenyi ilmi namaa inni guddaan jaalalaa fi fayyaadha. Fayyaa rabbi si kenne ijoollee teetana wajjin zanaafataa jette akkasitti jiraachuun kunuyyuu ani ayidoon qabeenya caalu. Ani illee qabeenya kiyyarraa komiin qabu laal alhamdulillah jireenyi kiyya naan taane jechuu osoo hin taane namni guddina hawwina hin jiru inuma hawwaa garuu immoo rabbi naa kenne alhamdulillah jedhee jiraachaa jira. Frank hojjechuuf malee annaa ta'ee jira guddachuuf inuma hawwaa garuu naa ta'ee jiraatillee yaadatti. Kanaaf kanan jechuu barbaada Misbaah holleen keessa waan isiniin jedhee gamanumaan immoo an dhaamsa kiyya dhaamin isinii fixuu barbaada. Warroonni chaanaalii Misbaah Dakubee Tuumi fi Aaraa taatan maamiltoonni keenya gara nama 7,500 tokkicha akka haftan hin barbaadu. Dhaqaatii isa subscribe godhaa. Subscribe isa video kanaan guutuu qaba jedhee nyaata. Odoo inni video lammaffaa gad hin dhiisin video ajaa'ibaa qabadhee dhufe jedhe har'allee video hojjetee dhufeera. Odoo inni video har'aa kana uploading godhee subscribe guutuu qaba hordoftoota keenya. Kallattii maangama Misbaatti akka deemtan isiniin jedha. Misbaahun salaama isiniin jedhee kunoo ani keessaa baheen jira hordoftoota keenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan? Nagaa jirtu? Fayyaa qabdu? Jira galata Rabbi alhamdulillah. Aisha inda kadir YouTube mi akkam jirtan? Warreen biyya keessa warreen biyya alaa naaf jirtanii jira galata isaa alhamdulillah. Baga jiraatanii asirraan osoo gara dhimma isaatiin darbin dura wanneen jechuun warra dhugaa dubbachuudha. Kaleessa tana duras isin gaafadheen ture banadhumaa rakkoon qabu naan jechaa turtanii banadheen jira. Akkasuma akkuma isin gaafadhe isin irraa mirkaa'ee jira. Ammallee isinitti haa baru itti fufa. Subscribe gochuun nama kennu. Subscribe fi like share gochuudhaan hin dagatina. Karaa dheeraa waliin deemna rabbiin nama karaa dheeraa wajjin deemnu haa taasisu. Akkas isiniin jedha achirraan immoo kan darbe Aayishaan piraank jettee dhugaa dubbachuudhaaf amma aduu keessaa deemnee dhufne. Haara osoo nan baafachiisin osoo gattaa hin jedhin. Misaan kiyyaarra kana jedhee jira dura. Piraankiin goote waan taateef piraankiin. Irraa kafalanullee harka lama jechaa goone. Irraa kafalan jechaa jira akka irratti irraa kafalatu immoo wajjumaan laallaa walumaan itti dhiyaanna. Waan akkasitti piraankiin isin mootu waan nama barsiisu jedhee yaada anis yoo qabeenya mootu qabeenya jedhanii dhaluun dhiisanii yookaan dahoon dhiisanii. Kanaaf wallaahi wanti ati yaadde garuu waa'ee namatti tola. Haa ta'u bareedan jedha. Rabbi akka bakka guddaan nu gahu abdii qabnaa hayyee daawwattoota keenyaa chaanaal isaanii dhaqaati subscribe godhaa liinkii komeenti tokko farra isinii kaasiniin jedheera durallee seenullee hayyee akkasumatti dhaqaa sheerraa subscribe godhaa ammaaf xumurree irraa nagaa nu ta'a fayyaa nu ta'a viidiyoo biraa qabannee walitti deebinutti baay'ee. Maasalaam. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.